Yesuus itti amanuu jechuun maal jedhamtu? anaaf duuteetta, cubbuu koof duuteetta. Maalan godhe si maamnaa du'a? Maaliif naa du'a? Dhalli namaa cubbamaadha miti? Maaliif cubbama? Addaamii irraatii kaasee. Maal si cubbisiise? Maaltu cubbisiise? Jireenya itti dhaloonni keenya cubbamaadha. Maaliif? Guyyaa guyyaatti yaadni keenya. Cubboo wajjin uume? Cubbuu wajjin uumame. Maaliif dhufee ilma tokkitti ta'uu nama tokkitti balleessa sababa cubbuu? Dhala namaatu jalqamaa gaafa namni uumamu. No, Waaqayyo kun gara laafessa moo? Waaqayyo kun gara laafessa moo? Gara laafessa. Gara laafessa sana akkamitti nama tokko ilma tokkitti wajjeessa biyya lafaatti jiru? Nuuf jedhee. Ala isaa biyya lafaa. Eeshi nuuf jedhee akka du'u ergee. Nuti ijoollee eenyudha? Nuti ilmaan kuush, ilmaan hoom, ilma noo, anne ilma Oromoo, ilma Xabboo, ilma Waaqoo, ilma Daadhii, ilma Uttee akkasitiin geessite ilma Addaamitti gashite. Ilma Addaamitti gashite. Addaamirraa achi booddee uumaa qabaachuu Yesuus immoo ilma geessee eessatti gala sanyii warra Semeetikiin dhaqee jiratti gala. Ani fi waa walitti qabnu. Nama minni inni galu. Ishee. Akkasuma akkasumatti. Dhalli namaa adda addadha. Dhalli namaa hundoo maddi isaa biyyoodha. Maddi isaa biyyoo. Uumaa tokko qaba. Garuu macaafa kana meeqan yoo jedhamtu tapha qonnaa qosa dira qosa deemsee. Ishee. Fidee nan bana. Hojii ergamtoota boqonnaa qosa deemii sadii maal jedha? Saba Israa'eliif kan ergeedha. Aannan laayii malakkatanii malakkan. Kanaaf Yesuus taphaan Israa'el miti maal nama karaarra deemte? Sudah sedih bingung? Sudah sedih. Demi sedih. Waaqni akkuma abdachiisetti sanyii namicha kanaa keessa Yesuus fayyisaa saba Israa'eliif fideedha. Saba hundaaf immoo Israa'eliif. Sabni Israa'el saba eenyu? Saba ilma isa hortee Yaaqoob dhaqa. Yaaqoob immoo ilma Isaaq. Isaaq immoo kan Abrahaam. Ani sanyii Abrahaam miteen. Sanyii Oromooti. Maaltu walitti nu fide? Sini kok Paulus akka dubartii lallamne rabeeta. Dhiira keessa kan dubartii. Boqonnaa kudha fuula qosa doome huree bane. Dubartiin afaan ishee qabattee gabbattee jiraatudha Paulus. Lakki gabbattee jiraattudha. Malee dhiira gabbaatee abarsiiftu hin jedhudha. Akkas hin jedhu. Inni warra Qorontoosoo fi warra Qorontoosii. Waan biyya Qorontoosii barraa maaliif fidee dobbee keessa naan itti labsi ture sammuu? Isa miti qo'ee dhaggeeffadha. Warra Qorontoosiidha. Kan warra Qorontoosii barraa maaliif fidee Oromoo keessatti labsita? Inni kakuma faa keessatti. Na dhaggeeffadhu waan isin jecha. Emotionally haasaan jiru akkas tanaa haasaan. Waan biyya Qorontoosiif barraa maaliif Oromiyaa keessa dhufee ittiin labsamu? No Oromoodha. Qorontoosiif barraa miti sun. Taadaa maaliif jedhu dhufee? Ishee amantaatti hordofaa jirtu kun biyya kana keessa ka'e? Biyya kam keessa? Asii Itoophiyaa keessa ka'e? Biyya amantaan iddoo kanaa ka'e achi ka'e hin jedhamu. Amantaa Islaamummaati miti kan gaafa barbaadu? Islaamummaadha miti? Islaam jechuun maal jechuudha? Islaam jechuun maal jechuudha? Singalle mini? Naangalle singala. Amantii uumamaa jechuudha. Inni ተፈጠርኩ በእስልምና ነው። አዳምም ሃይዋንም የተፈጠሩበት ሃይማኖት ምንድነው? እስልምና ነው። እስላም ማለት ተፈጥሮ ሃይማኖት ይችላል። ማለ አከወል ገይኒ ቂያቲኒ መርሳ ተደፋ ቦዳ ክርስቲና ያሜ አንጦኪያት ሰሙጋ ሃሚ አመንቴ ከሲ ይገረኒ አወከኝ ሆጀር ገብተታ በቆነ ዲደ በቆነ ኮርቶ ኮርቶ ሰይደሚ ያረቲ ክርስቲና የተባሉት በመጀመሪያ እነ ባርናባስና ጳውሎስ ባርናባስቱ ይሮጫል ቀባቲ ክርስቲያን ያመን መቃብር ተውታፍ ከነም እስላሙ ማጂቹን አመንቲ ነምረት ተደላቱ ማለ አዳም ጋፈ ደለቶ ፕሪንሲፕል እንዳለው ቀጀልፈማ ፊ ሴራ ጉቱ እስላም ዮንኪን አመንቲ ደሎታ ጀረሙ ከሰ ደለት አዳም አኒ ለሰኝ ሳት ወንቴ አመንቲ ከሲ አመንቲ ረደለት ደመለ አመንቲ ጩቦ ጂን ደለት ናን ጀዱ ቱንቴን አመንቲ ቁልቁሉ ታቴ ደለት ቦደ ገሩ ዮ ጩቦ ጀት ትጋተም አመንቲ ናን ጀዱ እንዲኮን አመንቲ እንዲኮን ሞ አመንቲ ጩቦ ሁቴ ደለት ናን ጀደ ዋቀዮ ረቲ ዋን እንጀ ዋቀዮ ነጋ ዋቀዮ ጃለላ ጩቦ ፍረቴ ደለት ማመሪ ጩቦ ደለት ፍረቴ እንዲኮን አመንቲ ነው ጀዱ አጭ ከናፈ ከስሜት ከናፊ ኢየሱስ ማልተው ሰና ማና ኢየሱስ ፈይሳ ተውሳ ፈይሳ ኢሳ ዱዋን ካራ ጅሬኛ ተውሳ ኢሳ ማሌ ገረ ሚርገባ ዴሙና ከንጀር ኢኒ ገራ ብያ ለፋ ከነራ ጋፋ ኢየሱስ እቹኒ አካጂቹ ማይቹ አናም ፈከኛ ኢየሱስ ካራ ተውና ናማና ዱጋ ተውሳ ናማና አይ አም ቢሊቭድ እሺ ዋና ካቺ ሱሚት ገሩ ገረ ኤኙ ነጌስ ገራ አባ ዋቃቤት ነጌስ ኢኒ ዋቃቤው ሚቲክ inni gara mare kana jitu nama fakkeenya karaa kana irra wondeeme galmatti nageessa malee karaan kun galma miti kasumti karaan kun galma miti galmatti nageessa malee abbaan galma abbaan cidha abbaan diggisi abbaan waamicha waaqayyoodha inni kun karaa ta'e na fidna waamuu dhufee mini nama mana kanaafu waaqayyo miti Yesuus kanatti namanta waaqayyo miti Yesuus kanaafu waaqayyo faraduu hin danda'a Yesuus faraduu hin danda'a maal farada
Eessaa fuudhee? Sitti faraduu Eenyurraa danda'a akka hojii fuudhee? keetti. Eenyurraa fuudhee? Abbaarraa mirgi laatameeraaf. Eenyurraa fuudhee? Waaqarraa abbaarraatiin mirgi Waa'ee laatameeraaf. faraduu miti ammati. Ishi. Iyyasuus maal ta'uu isaan amanaa jennaani waaqayyoo miti wanti walii gala. Karaadha jenna malee. Karaadha. Karaadha. Eeyyee. Bakka dhugaadha. Dhugaadha. Dhugummaa isaatiif karummaa isaan amana malee waaqayyummaa isaan amanu mini. Isatti amantee immoo isaan alammoo akka mirga abbaa galuu hin dandeenye amanta. Ana miti bar Israa'eliif jedha Israa'eliif ergameedha. Meesii jedhamu Mana jira. Historical background complete Bible and the Bible have you jin historically commentatoroota Adam Clarkson, Jonathan, Mati, David, William qorra jedhu beektaa dubbise. Beektu ni? Bakka si caala waan ta'eef na dhaggeeffatu. Lakki jedhe. Ani dubbii dhugaa sagalee waaqayyoo keessaa Sagalee waaqayyooti moo kun? isa beeknu. Kun sagalee waaqayyooti? Eeyyee. Kummoo? Eeyyee. Dhugumu. Dhugaa. Wedduu caalu harma kee gidduu na kaawwadhu fudhadhu dinqa kee naan galii foddoo qoranii iddoo bishaan deemne jechuu waaqayyooti. Fakkeenyaan barreessa. Baneen agarsiisa. Asirra jira. Baneen agarsiisa. Waaqayyoo jedha. Uume kee akkamitti tajaajila garuu? Lakkoofsa 8 irratti waaqayyoo intala durbaa geessuu ishee argee harma baasuu ishee qaama ishee guutuu ta'u argee achumaan itti bareeddee uffata isaatti uffisee kaadhimatee fuudhuudhaaf kakuu wajjin galeera. Macaafa kan jecha waaqayyooti sagalee akkasii. Nuti akka kakuu haaraatti immoo kaadhimamtoota ta'uu keenya hundumaa beektaa? Maaltu haaree? Misirroo ta'ee dhufee akka Namni lafaa dhumee biyya lafaa dhalate kanarraati. noo hiraan barri dhumaati. Noo bara dhumaati jechuun namni wanti haaraa yoo jiraate bara noo hiikaaseeti. Lakkas jedha. 15 maaluma siniin naaf hin jiru yaada bareedduu. Diddamee hor jedha. Ani jedhe dhaloota mana Israa'el kanneen badan sanaaf qofaafan ergamee jira. Ani mana ani warra mana Israa'el keessa badedha ani Oromoodha bara. An kanneen badan sana keessa dhiyoodha isaan badan. Warra Sanyii dhala Israa'eliif namaa. ergame inni rabbi dhalama. Ishi. Israa'eliif fayyisaan kaafame jedhamti. Hojii argamtoota qonna korsa dha korsa 23. Kan jedhamni Ee. ani kanan ergameef jedha jecha afaan Yesuus kun. Warroota kanneen dhaloota mana Israa'elii badan jedhe Israa'elotaa jedhe. Ishi akka jechuudhaan Israa'elidha. Ani Israa'el moo sitti Israa'el? Yoo diyaaloogii anaaf isa giddoon kisi anaaf isa giddoo ta'u. Doonki inni dubbatu. Maal jechuu barbaade? Ati Israa'elidha. Ani moo? Ati hortee Israa'elii. Shortili. Wal dhaggeeffannu. Yes, no, bicha. Ati wal dhaggeeffannu. Ati hortee Israa'eliiti. Israa'el miti. Saada Israa'eloota abbaan ergaa. Maal dhaggeeffatu Yesuus maal dhaggeeffata kanarra? Ela jalqabuma Abrahaam gaafa kaasu sanyii kee keessaa Abrahaam sanyii warra Semeetikii bar. Warra Kuushii. Saba hundaaf jedhama. Saba hundaaf Warra Kuushii bar. Saba hundaaf ilma Hoom, ilma Oromoo, ilma Xabboo, ilma Daadhii, ilma Uttee, ilma Yanaaloo, ilma ani waa'ee sanyii nan galcha. Abrahaam inni waa Waa'ee daggalame. sanyii Ayyo inni Abrahaam waa daggalame. Waa'ee qomoo miti. Qomoodhaan laayitaayi malee ani qomoon laallisiri. Garuu Yesuustu ani qomoo Israa'eloota warra mana Israa'elii badan qofaan ergamennaan aayeen malee akka tinyin garuu ergamaa ta'uunsaa karaa ta'uusaa nan amana jedhee dhiisuma nan dhugoomsa. Warri badan sun maal eenyudha? Warra Israa'el jedhamu. No. Israa'el jedhamu. Abrahaamiiti jalqabee jechuudha. Obboleessi keenya waa jedheen Yesuus karaadha malee Waaqa miti. Waaqa miti. Sinneera. Isuma iyyuu waaqa miti. Fakkeenya waaqa miti. Sirrii keessaa kenna. Yohaannis tokko Waaqa miti garuu. Yohaannis tokko dubbise. Maal jedha? Yohaannis tokko. And the beginning, the word was the word, and the word was with God, Yeah. and the word was God. Yeah. Calqabarra waaqa sagalee jecha ture jedha. Jechi sun immoo waaqayyo bira ture. Ani jechadha. Waaqayyoon kun. Jechi kunis waaqayyo lama wal bukkee jira jedhan Yohaannis. Lama qabdu si. Akkasin jedhu qoy bannee laalla akkasin jedhu kun akkasin jedhu. Akka jedhu waaqayyo lama kan waaqessa. Waaqayyo jechuudha. No. Adaraati dubartiin adii seera rabaa. Paawulos jecha Paawulos cabsitee Qudus Paawulos mini. Paawulos qulqulluu jecha isaa cabsitee jireenya barbaadatti galta. Dubartii lafa ishee qabattee teessee yoo waan gaafattu qabaatte abbaa manaa ishee galtee gaafatte. Nuti seerichatti namannu isintu Inde. Inde. Macaafa kan namantu. Namantu macaafa kan. Maaliif baattee Itoophiyaa keessatti Oromiyaa keessatti baattee erga namatti ta'e. kun dhaloota Kan kuhaaraa keessa miti. Qoy Paawulos kan kuhaaraa keessa moo kan qomoofaa keessa? Paawulos. Paawulos ka kuhaaraa. Maaree kan kuhaaraa keessa maaf nama irraan jettare? Akkaataa itti hubattee fi akkaataa afurri qulqulluutti siimee fi Afurri qulqulluun maali inni? mirgan qabu Maal afurri qulqulluun? As kee jira afurri qulqulluun? jira. Mee natti agarsiisi iddoo isaa fidi. Maaloo afurri qulqulluun natti agarsiisi. Kana keessa jedhamu kitaabadha afurri qulqulluu jechuun. Harkisi. Maal bachaa? Harkisi. Hin barbaachisa. Haara yaasfalligaal. Ela obboleessaa miti. Kan jechaa jirru nuti. Amma fakkeenyaaf waan si agarsiisa ammas. Walaala Waan sun kennan agarsiisa hawaasa keenya. Wangeela Maatewos boqonnaa 10 lakkoofsa 5 irratti Wangeela Maatewos boqonnaa 10 lakkoofsa 5 irratti gaafa barattoota isaa warra 12 ergu
Atiin gara sana deemina, gara warra kanaa hin deemina, gara warra Samariyaan seenina, mandara kanan seenina. Dhaqaati dubbii gooftaa Yahuudota bichaatti. Ani Yahudii miti. Maal takka jee? Tokko nama akkasii miti. Maaliif wangeela Yoo kiristaansiin fidhaa manaa nan qabaan afaan Ingiliffaatiin, Amaariffaan, Arabiif afaan afurii nan qabaan. maaliif barfi labsina wangeela kanan? Ani hin beeku waan sirreef sitanii fasin gaafataa nun laallatu yeroo Maaf akka labsiin immoo sittani hima. nun laallatu. Biyya lafaa hanga handaara lafaatti deemaatii wangeela labsaa. Okay. Gaafa sabaan qoodu wangeela Maatewos boqonnaa 15 irratti immoo gaafa dhaqaati dubbii kana warra Yahuudota qofaatti gaafa jedhu hin sobee Yesuus gaafas. Moo hin dogoggore itti tasaasate akka jedhe. Qoy. Diyaaloogii dhaabsaa deebisu. Kanaaf dhaqaati saba hundumaa maqaa abbaatti maqaa Wangeela ilmaatti Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 dubbista miti akkatti dubbadhu naan jettu ani atuuti kanan badeen si dubbadhaan. Maqaa abbaa kan ilmaa saba hundumaa saba hundumaa saba hunda jechuun maal jechuudha? saba hundumaa Sabni Israa'el saba tokko moo saba 12? saba hundaa Sabni ni kan Israa'el ijoo qoy biqilfadhu. Sabni Israa'el saba tokko moo saba 12? saba 12 Saba kau namanya? Saba Honda itu Israel lalat. Kau ingat Israel kau. Kuda sagal di demi sedih nama ni mamu. gasakan Di demi sedih kuda sagal bantu ni. Falla samu kuda sagal di demi sedih bani. Ani fati jannatu jannatu orang Israel otan galu bar. Irratti barreeffama maal waan hin jirta. Jannan warra Israel otan jira. Wangela mulata Yohanes pokoknya demi toko lokos demi lamarat. Meter asyik cisa kare metera kuma lama di basa dia. Daci oleh Islam nama kuda sedih jira. Kristen mu walad kenya enggak. Inna ciri saya yumu enyu kira jira. Maatewos pokoknya kuda sagal lokos demi sedih bani. Enyu barri sarah kan jiru enyu dah. Punya nani warra Oromo ke sama kursi warra Israel otan. Jannata Mangal keessa. karena pilihan kan sana. Aha sirriidha kamaree saba Israa'el duwwaaf waan ergameefi. Akka jira. Yesuus immoo akkana isinin jedhe. Ani dhuguma isinitti hima. Addunyaa haaraa keessatti jireenya isa biyya dhumaa sanatti jechuudha. Yeroo ilmi namaa teessoo irra ulfinaa qabeessa sirna irra taa'ee isin warri duuka buutanis jedhe warri sun jechuudha. Teessoowwan 12 teessanii eenyu barattoonni Yohaannis barattoonni Yesuus warri 12 teessoo 12 taa'anii firdii kennuu jedhe eenyu gosoota Israa'el 12nitti ni murteessitoodha. Gosoota Israa'el 12 kontu jannata gadi jedhama warra kide warra sanan. Atiin galtu jedhamaan ani Oromoo dha sii baanee warri Israa'el sanyii isaa warra kuusitiin koy gefadhu. kan jechaa jirru Indoo kokkortan echaan jira. Yesuus jireenya Yesuus isa Nuuf miti yoo waaqa isa ragaa miti yoo Yesuus waaqayyo Yesuus waaqa ofiin jedhamu nama ofiin jedhu waa tokkotti. Yesuus waaqayyo ofiin jedhamu nama ofiin jedhu. Nama guutuutti waan. Ishi bareedu. Akaala koo dhiisaa wajan na kira. Weel sirraan qeebal. Yesuus nama guutuudha. Waaqa guutuudha ni dokka jedhu bani. Yesuus Waaqa guutuu nama fidina walirraa hin dabalina. Yesuus Nama guutuu fustum amlaak fustum soon adel baqa bani. Bari takkasiisa. Iddoo ani waaqa hin jedhe. Yalla nama guutuu iddoo jedhee fi waaqa guutuu iddoo jedhu jecha. Waaqa wajjin banaa jira. Maal batee kee gochiisaara waan ta'eef. Beekumsi guutuu warra musliimaa bira jira sirriitti gattaa baradhaa dhala. Informationiin addunyaa kana calqaba hanga dhumaan nu bira jira. Informationiin Yesuus maalummaan sana bira jira. Abaasu kwa. Ganda barfadhe ammasittu. keenya naa soomne yeroo bira yeroo biraa maaliif Amma yoo asaan amma nuti hin ariifanne wangeela maali? iddoo biraatti lubbuun eegan baay'ee Yesuus hin lallabu Saba hamma kana dhiisee Ay samaabo. Kwa giddu. Astoon sinitti himneeru. Iddoo ammaa na bahu. anoo asaa bangala maaliif karaa biraatti uffatan akkaataan taanii raawwatan akkaan meenaa ibsi Koya dhaqni sina. Takka. Entau kwa. Uumam yaa kusum so iddoo jedhamu bicha margannutti. ani isaa wajjin ammas taasaaraa nan Kwa. Masaaf quddusiin Jaruu qabu. anaan ga'uudhaaf dhufte miti eeyyutti jirta sabaa azaabaa kan biraa qabdan jalqaba addaamtu uumame addaam Waaqa kan jiru bichaa baasanii maalii kanoo bichaa dhaban. Waaqa isa jedhu. cubbuun dhala namaa Anamma amana waaqa jenna. Qaratiidha malee macaafarra jiru wanta tokko. Keessatti irraa barbaadan. asumarraa jira Oyi, cubbuu addaamii fan dhufe jedheera Yesuus. Cubbuu addaam hojjete fan dhufe jedheera Yesuus. Waaqa kan jedhu Oyi, dhala namaaf dhufee jira cubbuu addaam hojjete hojjeteera. Cubbuu addaam Dhala nama hundumaaf jedhe. qoy dhaggeeffadhu. Dhala nama Waan isin hundumaaf. gaafadhu keessaa. Cubbuu addaam takka Yesuus arrabni isaa kaasee beekama macaafa kana keessatti. dhalli namaa Waa'ee dhala namaa qoy dhaggeeffadhu. Waa'ee cubbuu addaam isa maameetti kutti kaatee sensi jedhu. Cubbuu addaam guyyuma tokko sakandii tokko qabxii tokko dubbateera Yesuus takka. Macaafa kana keessa jira. Yesuus kan dubbate Injira yoo jette injiraadha bakka injiru tanan maal santi daree waa'ee cubbuu addaamii kaaseen ani koo ilaa Ragaa. gifadhu ani jaarraa dheeraa gidduu jira. Inni hafidu, inni isa sana fidu, inni immoo isa kana Qoy fidu. dhaggeeffadhu ani
Gaafa addaan baala sana kuti an biran jiru. Okay jira. Tokko. Arrallee immoo dhaga'ee shooba tokko jedhee sittiin caaffarre. Ililiin jennee mi maal na gashee? Araaramee waaqayyo. Wanjala namaa keessa maaltu nama Maal mina gabbaay? Quddusiin akkan jedhu bar. Abbaan ilmaa hin gaafatamu ilma abbaa hin gaafatamu jedha. Kanaaf kan addaan durii sanatti naqee gaafataman. Abbaan kee hin gaafatamu. Ati wanjala abbaa kee. Fusum amlaakii bara. Wanjala namaa kee Guutuu sin barsiisa. Fidee kan addaan gaafataman. Maal na gacha? Anaa malee waan hin jirredha. kan kootiif hin gaafatamu. Hin guute maal kaameraan hin guute. Asiya. Maali beessa itti saafamaa. Fusum amlaakiin dhabameera moo hin jira? Mungkin achi siqi baafadhu amma sinaa soona isaa wajjin. Haa dhaggeeffadhu. Waan si gaafadhu. Ishii Yesuusi cubbuu kootii dhufee du'eera. Ani yoon balleesse amma waan barbaade yoon sagaagale yoon ati hin gaafatamu. Cubbuu keetiin gaafatamta. Nama guddaa dhiiga isaa Itti namanne taanaan maal godhe? bilaasha gashita. Itti amanee nan amana. Yesuus naa du'ee jedhe. Ani nan hataa waan barbaadeen godha. Of eeguun narraa barbaachisa moo itti amanee akka barbaade ta'uu nan danda'amini? Jireenya kee haaromsaa adeemta. Akka barbaade nan ta'a miti hin jedhe. Akka barbaadde ta'uu. Isa immoo dhiigni isaa bilaasha galii kamaaloo nama bareedaa maa balleessu warri Israa'el kana. Ela. Ishi goolii sitti gadi nama tokko ammoo lammaffaa Yesuusii cubbuu keenyaaf du'uu dhufe moo beekee dhuma du'uu dhufe moo akkamidha moo probabilitii akka tasaa ajjeesan Yesuus cubbuu dhala namaaf du'uu dhufe mini warri isaa ajjeesan cubbuun qaban kamoo yoo cubbuutitti fe'amee jiratti cubbuu qabu isaan. du'uu dhufe mini amma waa tokko waan dhaggeeffatu inni wallolle ani feesaakir wallolle achuma wallollee walajjeefnee ta'u guma haa ta'u kottaa oolaa wayii araaraaf binnee qallaa jettee oolaa wayii fidda achuma inni kun oolicha fuudhee qale qalamuu dhufe waan ta'eef araaraaf dhufe bitiin cubbuu qabaa oolicha qaluu hafne kun Yesuus cubbuu keenyaaf aarsaa ta'u dhufe taanaan warra ajjeesan ilililil jedhee baga ajjeesan jenna malee maa ajjeesan jennee iyyuu kennee bo'uu hin qabnu. Hoolichi dhangala'ee kutamee. Oolaa nama Yesuus. Fakkeenyuma keessatti nima. Hoolicha dhangalaasee. Tokko oolaa jiru Yesuusinis. Hoolicha kuttee dhangalaasee dhiiga Oolaa sana. gaafa torbaafaa dhumu. Dhiigicha sanatti namanne taana maal godhan? Cubbuu isaatti Amane shirakkoon qabu. Amane nan amana. Naa du'e jedha. Waan akka barbaade ta'uu nan danda'a. akka barbaadde Cubbuu finduulee qaasammoo bilaasha galee waa addaa baasuuf nuti kan jedhaa jirru warra itti namanii warra akka Shee Mahammad warra akka kootiitu hin ta'in isin warri itti amantan sagaagaltanii dhugdanii machooftanii dhiiga isinii dhangalaaseera waan ta'eef jannatan galta. jireenyi kan dhuunfaatu. Taada maal seenaa du'e maal Kan isatti amanu hundi isaa dhiigni Yesuus waan isa fayyisuudhaaf isa qulleessuudhaaf irraa Kuni koo propaganda waldaa keessaatiif namoota biraati. Teoloojii qabatamaa asirra waan jiru Yesuus ani biyya lafaatiifan du'uu dhufe cubbuu keessaniifan du'uu dhufe jedheedha Yesuus. Yesuus waan nu dhoksee ilma isaa Waa'ee kana dhiis. Yohaannis 3 Innis iddoo biraatti keessaa dhiisa. Shan ilma namaatti kan amanu waan dhaggeeffatu si caalaan beeka narraa baratta. Yohaannis 3:10 irratti ilma namaatti kan amanu hunduu jireenya barbaraa akka qabaatu fedha. Jireenya barbaraa qabaa jedha. 16 irratti tokkicha ilma isaatu marfatiin biyya lafaatti dabarsee kenne jedha. Si galee namni akka jedhe. Akka jechuuni dhaqi du'e jechuudha. Waan si gaafadhe gaaffii koo karaatti namtise. Dhaqi du'e jechuudha. cubbuu dhala namaaf Du'e mini warra ajjeesan sun ofii lubbuu qoricha du'uu dhufe moo ilma namaatiif du'uu dhufe moo ilma namaaf cubbuu dhala namaaf du'uu dhufe ilma namaatiin harka namaatiin du'uu dhufe moo ofii isaatti of ajjeesuu dhufe. harka namaatiin. Warra ajjeesu kanaaf caanaa isaa irratti godhame waaqayyoo feerii hojjeteera. Isatti amanan taanaan hin qulqullaa'u. Koo dhaggeeffadhu namni ajjeesuuf dhufe miti. Dar tokko fayyee warri Yesuusin ajjeesan immoo habadanii fe'ee waaqayyo isa erge. Yoo isatti amanan isaanii hin fayyu. Utuun hundi hin fayyuu danda'ama. Dhiigni isaa akka dhangala'e. Warri isaa dhangalaasan sanaaf waaqayyo isaaniif diina waaqayyo. Ela Yesuusin Gaaffii koo si galeera deebiyyuu dhabe malee. Siin deebisa. Naagal sirriitti naagal. Maalin siin jedhe? Yesuus kun kan inni du'e sitti anuma qaba. Gaaffii koo irraa deebi. Gaaffiin kee Andersaan dura gochuu qabda gaaffii koo. gaaffii keef deebisaan jira. Gaafa Yesuus fannifamu abbaan kumaa bira ture. Ajajaan loltuu jechuudha. Adi waa isaan hin gashu. Waa mootii sarara dubbannu. Dhaggeeffadhu. Mootii Roomaan ajjeessan jedha rakkoo qabu. Ajjeessan sanaaf araarri akkamitti akka ta'e ibsitan. Araarri ta'uu dhiisne. Warra harka namaatiin du'uufee moo dhaggeeffadhu. Harka namaatiin du'uufee moo ibsaa qabatee du'uufee Yesuus. Harka namaati. Warri isaa ajjeesan kun habadaniif ergee waaqayyo. Warri isa qaban immoo fayyaniif.
Yuudaan faamu. Abbaa manaa kee galtee gaafate abbaa manaa qabda taanaan abbaa manaa kee galtee gaafattee sirriitti saraa asirratti naa gaafadhu jechuu ni qabda. Waa'ee ishee kiraa አንደኛ ቆሮንቶስ Dubbatiin jaa dubartiin ምዕራፍ 3 asuma jira wangeelli. 1 እስከ 5 ድረስ ማለት ነው። ያለው መጀመር Gaafa Yesuus amma walumaa galatti wal haasil maa hojii dhala hattaan as bin tokko hin argamne amma Yesuus nama guutuu waaqa guutuu kan nyaame argamuu hin dandeenye utuu jiraate anisi atuus hin si baasan Kataba wangeelli irra wanjiru. har'a kataba. Hinjiru. Yesuus gaafa fannifamu Anamman gadhiisaa islaamummaa jedhee Yesuus waaqa jennaan amman gadhiisa la. ajajaan loltuu suni gaafa fannifamu lafa irratti dukkanatti ta'ee jedha. Ajajaan loltuu sun maal jedha? ani du'ee namni Yesuus Erga du'ee maa ka'eera? barre ka'ee kongo Nama mi'a ajaa. akka ura kongo Ajaa'ib. Barbaadina. ani kan Hinjiru hinjiru. warri isa ajjeesan Inni kun kitaaba 12 wal bira gaariitu barbaadan hin jiru. warri isa ajjeesan ittiin habadan immoo warra isa ajjeesan maal Isa barbaadan mareennaan fayyuu danda'u. utuun du'in Sinuma hin jiru. Yesuus erga ajjeesanii maa fayyuu danda'u? Dhiigni dhangala'eennaan maa fayyuu danda'u? barbaadi meeshaa kana gargaara. Kana barbaadamu. Yesuus Utuu jiraate ilaa sammuutti as Amanuu baniin Yesuusitti akeekan waaqa jennaan ani dhiigaa lama kee amanuu bani. Yesuus nama amma fakkeenyaaf Waaqa innaan naaf Waaqni dhageessisa uummata keenya. Wangeela Yohaannis shamame Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti jireenya bara baraatti kan galu nuyi musliimoota ajajama warra ta'an Waaqayyoo. Yesuustu jedha maal jedha? Si Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa beekuunii fi Yesuus Kiristoos isa ergite beekuun jireenya bara baraatti. Waaqa tokkicha Waaqayyo jechaan jiru moo hin jiru? Jechaara. Yesuus immoo ergamaa jechaan jiru? Jechaara. Bakka nutu galee jiru. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 24 dhuguma isinitti hima dubbii koo dhaga'ee sana erge Waaqayyo sanatti kan amanu jireenya bara baraa qaba. Barsiisa Yesuus dhageenye Waaqayyo tokkicha xamne Yesuus ergamaa tokko warra waan ta'eef Kabajamaadha jechuudha. Ara kabaja guddaa qaba. Duratti nabiyyi beekamaa kabajamaadha jechuudha. si Yesuus Waaqayyo kooti Waaqayyo keessan tokko ta'uusa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 17 irratti Yohaannis irratti hoolonni koo sagalee koo dhaga'uu jedha. obbolaa qaba Yesuus. Hoolonni koo jedha. Hoolaa dha nuti. Fakkeenyaaf nu basaa jedha. Rabbiin akka jedha boqonnaa Warri sagalee isaa dhagaan. karramnaa banii Adama insisaatota beneeldota hundarratti aangoo isinii kenneera isin horii irraa adda nu jedha. Kanaaf hoolaa irratti aangoo kun hoolaa beeku. Yesuus Abba waan barbaadu qabu. waaqa immoo waaqa. Utuu jiraate Amma Obboleessa hin barbaadin. Hin jiru. bilbilaan sanaa qabadhu. ilaa.